bakkaaf biyya jirtan hundumaatti nagaaniif araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha jaallatamtoota daawwattoota sagantaa Jesus Method Ministry akkam jirtu jaalala waaqayyo ta'e har'asi sagantaa addaa isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akkuma beekamu yeroo darbe sagantaa baay'ee barbaachisaa ta'e wal wajjiniin jalqabuun keenya ni beekama. Innis immoo Gaa'elaa jalqabaa hanga dhumaatti kan jedhu jechaadha. Kanaaf egaa kutaa isa ittaanu har'aa kanan isiniif qabadhee dhiyaadhu yommuu ta'u sagantaa kanaanii akka eebbifamtan abdii guddaan qaba jechaadha. Subscribe gochuudhaan maatii kan taatan dabalamaa jirtu. Waaqayyo isinaa eebbisu. Baga nagaan dhuftani. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Akkuma kana warra subscribe godhin daawwachaa jirtan subscribe gochuudhaan akkasiin maatii taatan isin jajjabeessuun barbaada. Kana malees immoo yaada nu jajjabeessu kannaaf ergaa turtan baay'een keessan jirtu. Waaqayyo isinaa eebbisu. Galatooma. Akkasis dabalataan kanarrattis immoo dabalataan warri gorsa Gaa'elaa ilaalchisee mata duree kadhannaa qabdan akkuma kana yaada nama riisisuu barbaadan akka qabdan kan naa kaaftan jirtu waan ta'eef baay'een gammada. Kaayyoon sagantaa kanaa inni guddaan karaa kanaa gorsaan haa ta'u kadhannaan haa ta'u isin gargaaruudhaaf fedhii guddaan koo isa kana waan ta'eef kaayyoon sagantaa kanaa inni guddaan isa kana. Kanaatiif egaa warri karaa kanaa ilaalchisee yaada qabdan gorsa barbaadan kadhannaa barbaadan akkuma kana itti fuftanii akkana dubbistan isin jajjabeessuun barbaada. Waaqayyo isinaa eebbisu. Egaa gara qo'annaa keenya guyyaa har'aatti yommuu wal wajjiniin dabarru mata dureen guyyaa har'aa wal wajjiniin ilaallu Iccitii Gaa'elaa beekuuf kitaabota dubbifamuu qaban afur kan jedhu wal wajjiniin kan ilaallu yommuu ta'u nan amana baay'ee barumsa guddaa irraa argattu jedhee yaada. Maaliifan mata duree kana dursuu barbaade egaa dhimmi Gaa'elaa baay'ee bal'aadha. Namni tokko yeroo gabaabaa daqiiqaa xiqqoo keessatti barsiisee kan fixuu danda'u miti jechaadha. Kanaaf egaa waanan dubbise irraa yeroo gabaabduu qabadhee waanan isinii qooduu fi wanta guutuu ta'e argachuu dhiisuu dandeessu ta'a. Kanaaf madduma isaa isinitti agarsiisuun barbaade jechaadha. Egaa jechamni tokko jira. Nama tokko qurxummii qabdee kennuufi irraa akkaataa inni itti qurxummii qabatu barsiisuutu baay'ee isa fayyada jedhama. Maaliif qurxummii qabdanii yoo kennitanii fi yeroo tokko tajaajiltu akkaataa itti qurxummii qabu yoo barsiiftan garuu yeroo dheeraa fi qurxummii qabatee itti fayyadamuu danda'a jechaadha. Anis egaa kanuma irratti hundaa'uudhaan guyyaa har'aa maddoota baay'ee barbaachisoo fi jireenya keessan irratti jijjiirama fiduu danda'an waa'ee Gaa'elaa ilaalchisee barumsa guddaa kan isiniif kennuu danda'an kitaabota afur akka isin dubbistan asumaan har'aa isiniif heeruudhaaf isiniif qabadhee dhiyaadheera jechaadha. Egaa kitaabni inni jalqaba maali jettanii yoo kan gaafattan ta'e kitaabni jalqaba dubbifamuu qabu kitaaba qulqulluudha. Kitaabni qulqulluun baay'ee barbaachisaadha. Mootii kitaabotaati. Kitaabota hundumaatiin ol kan ta'e kitaaba qulqulluudha jechaadha. Kanaaf kitaaba qulqulluu keenya dubbisuun barbaachisaadha. Waa'ee Gaa'elaa irratti waa dubbachuudhaaf mirga jalqabaa kan qabu macaafa qulqulluudha. Ka'umsi isaas macaafa qulqulluu keessa. Maaliif macaafni qulqulluun sagalee Waaqayyooti. Gaa'elli immoo kan inni hundaa'e Waaqayyooni. Kanaaf sagalee isaa keessatti waa'ee Gaa'elaa kan jalqaba dubbate dubbachuufis mirga kan qabu Waaqayyoodha. Qajeelfamni sirriin achi keessa jira jechaadha. Kanaaf kitaabni qulqulluun hafuura Waaqayyootiin akka barreeffame dogoggora tokkollee akka hin qabne sagalee Waaqayyo lafa kaa'e beekamaadha. Gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame. Jireenya keenyaaf wanti barbaachisu hundumtu macaafa qulqulluu keessatti caafamee jira. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa iddoo tokko yoon isinii dubbisuu barbaade lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irraa yommuu dubbiftan sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Caafanni qulqullaan hundinuu gaggeessaa hafuura Waaqayyootiin caafame barsiisuuf, balleessaa hubachiisuuf, qajeelchuuf, qajeelummaattis leenjisuudhaaf dhimma baasaa jedha. Macaafni qulqulluun hin barsiisaa, hin gaggeessaa, hin leenjisaa, karaa qajeelummaa namatti agarsiisa. Barsiisa macaafa qulqulluu keessaa inni guddaaniif baay'ee barbaachisaan tokko barumsa Gaa'elaati. Kanaaf waa'een Gaa'elaa macaafa qulqulluu keessa jira. Dargaggoonni akkuma kana maatiin dhimma kanaan kan wal qabatu macaafa qulqulluu keessan qo'achuun isin barbaachisaa jechaadha. Kanaaf kitaabni inni jalqabaa isa kana jechaadha. Kanaaf macaafa qulqulluu keessan dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Kitaabni inni lammaffaan ani akka dubbiftaniif isin jajjabeessuu barbaadu kitaaba baay'ee adda ta'edha. Innis immoo qajeelfama manaaf maatii warra deebii gooftaa eeggatanii kan jedhu raajii Ellen G. White jedhamtuun kan barreeffame kitaaba baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf kitaaba kana akkasiin dubbiftan isin jajjabeessuun barbaada. Ellen G. White kun eenyu yoo jettani Ellen G. White kun raajii beekamtuu fi akkuma kana barreessituu beekamtuu biyya Ameerikaati.
gara walakkeessa jaarraa 18ffaarraa qabde hanga jalqaba jaarraa 19ffaatti waggaa 75 olii fi raajii taate waldaa kiristaanaa kan tajaajilte dubartii baay'ee Waaqayyo itti dhimma ba'edha. Dubartiin kun kitaabota gurguddaa 26 ol ta'an kan qabdu akkuma kana barreeffamoota 5,000 ol kan barreessite obboleettiin kun jecha Waaqayyo kan itti fayyadame baay'ee dubartii Waaqayyo itti fayyadame namoota tajaajiledha jechaadha. Egaa kanaaf kitaaba ishee keessaa tokko qajeelfama manaaf maatii warra deebii gooftaa eeggatanii kan jedhu jechaadha. Kanaaf egaa kitaabni kun afaan Amaariffaa fi afaan Ingiliffaan jira. Keessuma Ellen G. White kun kitaabota hedduu barreessiteetti. Kitaaba ishee keessaa tokko Steps to Christ yookaan immoo ejjennoo gara Kiristoositti geessu kan jedhu kitaaba afaanota addunyaa kanaa 140 olitti hiikamee addunyaan dubbisedha jechaadha. Kanaaf baay'ee kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'e hedduu qabdi. Keessaa tokko qajeelfama manaaf maatii warra deebii gooftaa eeggatanii kan jedhudha jechaadha. Kana qofa miti obboleettiin kun mul'ataa fi abjuuwwan 2,000 ol kan isheen Waaqayyo irraa fudhattee dubbataa turte, barsiisaa turtee fi barreessaa turte jechaadha. Kanaaf kitaaba baay'ee barbaachisaa ta'e qabdi. Kanaaf kitaaba obboleettii kana akkasiin dubbistan isin yaadachiisuun barbaada. By the way kitaaba obboleettii kana bal'inaan argachuu yoo barbaaddani websaayitii irraa seentanii googilii irra jechaadha. Ellen G. White Research yoo jettani kitaabota hedduu iddoo tokkotti kan qabatee fi jireenya hafuuraa keessan kan biroos isin tajaajiluu kan danda'u waan baay'ee beekumsaa fi hubannaa guddaa kan irraa argattanii achirraa dubbisuu hin dandeessu daawunloodii gootanii jechaadha. Kanaaf kitaaba kanatti akkasiin fayyadamtan isin yaadachiisuun barbaada. Sadaffaani kitaaba Gaa'elaa Kiristaanaa jedhu kan Paaster Baqqalee Gabreetiin barreeffame jechaadha. Kitaabni kunis baay'ee kitaaba dinqisiisaadha. Kitaabotan dubbise keessaa waa'ee Gaa'elaa ilaalchise jireenya koo irratti dhiibbaa guddaa kan fide barumsa guddaa kan of keessaa qabu kitaaba kanadha. Kitaabni kun qabiyyee adda addaa qaba. Keessumatti qabiyyeensaa keessaa warri baay'ee beekamaa ta'anii gorsa Gaa'elaa kan of keessaa qabu. Gorsa Gaa'elaa duraa akkuma kana yeroo Gaa'elaa boodas maal gochuu akka qabnu waan bal'aa ta'e of keessaa kan qabu kitaaba baay'ee gaariidha. Kanaaf kitaaba kanas akkasiin dubbistan asumaan isin yaadachiisuun barbaada. Kitaabni arfaffaan ani isiniif eeruu barbaadu kitaaba baay'ee barbaachisaa kan ta'e Abbaa Caadaa Gaa'elaa kan jedhu kan Paaster Gammachiis Jaafeetiin barreeffamedha jechaadha. Kitaabni kun baay'ee kitaaba barbaachisaadha. Innis qabiyyee baay'ee kan of keessaa qabu barumsa guddaa kan namaaf kennu jechaadha. Afaan lamaan kan inni barreeffame afaan Amaariffaan jira afaan Oromiffaan jira jechaadha. Kanaaf inni kun isiniif oduu gammachiisaadha. Asuma warra afaan Oromoo dubbattaniif kitaaba kana akka isin dubbistan isin yaadachiisuun barbaada. Qabiyyee baay'ee qaba kitaabni kun. Qabiyyee akkam akkamii qaba? Hubannaa Gaa'elaa duraa akkuma kana utuu Gaa'elaa, utubaawwan Gaa'elaa, cidha, ogummaa Gaa'elaa fi kan kana fakkaatan barumsa baay'ee barbaachisaa ta'e of keessaa qabaa jechaadha. Kanaaf kitaaba kanas akkasiin dubbistanii isin jajjabeessuun barbaada. Warreen kitaaba kana barreessan egaa Waaqayyo isaan itti fayyadame Waaqayyo isaan haa eebbisu, haa eebbifamanii qalamni isaanii haa mirgisu jechuun barbaada. Barumsa guddaa irraa argadheeran akka dhuunfaatti galateeffachuun barbaada. Isinis immoo kitaabota kana argattan yoo dubbistan barumsa guddaa irraa barattu jechaadha. Warreen kitaaba kana argachuu barbaaddanii heeruu akkan isinii kennuufi karaa Telegram chaanaalii Jesus Method Ministry akkasiin na dubbistan isin yaadachiisuun barbaada. Karaa keessaas karaa isiniif mijatu na qunnamuu dandeessu. Kana hundumaa waan gootaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Egaa baay'ee akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Kun isiniif oduu gammachiisaadha jechaadha. Ergaan guyyaadhaaf isinii qabadhe isuma kana jechaadha. Hamma dhumaatti waan wajjin turtaniif Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Subscribe gootanii maatii ta'uu hin dagatinaa. Maaliif viidiyoon itti gadhiifnu dursee akka gara keessan dhufuuf jechaadha. Akkuma kana milikkita bilbilaa tuqxanii all isa jedhu irraa kaawwadhaa. Ergaan yaadachiiftuun akka isiniif dhufuuf jechaadha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Like share gochuu hin irraanfatinaa. Turtii gaarii ayyaanni Waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u. Galatoomaa yeroo itti aanu ergaa biraa walitti deebinaa. Ayyaanni Waaqayyo hunduma keessan wajjin haa ta'u.